Yesus itti fufee manatti samana. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenya baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo inni jiru sana, iddoon jiru sana isiniifis qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara koo ofii kootti isin fudhadha. Lafa ani dhaqu karicha achi geessus hin beektu jedhe. Toomaas immoo deebisee yaa gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Karichi immoo attamitti beekuu dandeenya jedhe. Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu illee gara abbaa hin dhufu. Ana beektanii otoo jirtanii abbaa koos hin beektu turtani. Amma jalqabdanii isa hin beektu. Isa argitus jedhe. Filiphiyos immoo yaa gooftaa abbaa nu argisiisi. Kana achi nu ga'aa ittiin jedhe. Yesus deebisee utuma ani yeroo dheeraa amma na ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphiyos. Namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa nu argisiisi jettare. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru naman ture. Abbaan ana keessa jiraatus hojii isaa hojjeta malee dubbiin ani isinitti dubbadhu hundumaa ofuma kootiin dubbadha hin dubbadhu. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru amana yookiin sababii hojiidhuma kana hundumaaf ana amana. Dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaan hojjeta. Ani gara abbaa waan dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjetu. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin na kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko maqaa kootiin kadhattanii ani nan raawwadha jedhe. Akka kanneen ani dubbadhu nuti kan biyya lafaa miti. Dubbadhu ofitti ani kan biyya lafaa miti. Dubbadhu ani kan biyya lafaa miti. Dubbadhu ani kan biyya lafaa miti. Ani lammii waaqarraati jedha. Mee warra amantan isa kana. Har'aa kaasee kaafotonni biyya lafaa kan sirraa keessu har'aa kaasee nurraa nama. Hayyuu guddaan anarra dubbachuu barbaadu nuti kan biyya lafaa miti. Biyya lafaa baana nuti tasuma firoomus hin dandeenyu hin firoomnus. Sababiin isaa biyyi lafaa nuuf diinadha. Kiristaanni inni sirriin inni kan Kiristaana isa sirriin jedhe. Eenxummaa otoo hin taane kiristaanni inni sirriin inni kan Waaqayyoo ta'e. Inni Kiristoos Yesuus inni jireenya ta'e keessa isaa jiru. Ifa bara baraa sana keessa isaa buuse kan jiru Kiristoos Yesuus yeroo hundumaa kan inni yaadu waan lafarraa miti. Akkuma macaafni qulqulluu jedhu biyyi lafaa kun nuuf diinadha. Biyya lafaa keessa gaafa jirtan dhukkubni isin ari'ata, lolli isin ari'ata, namni isin ari'ata, beelli isin ari'ata. Wanti biyya lafaa irratti isiniif bira ta'u hin jiru. Nu caala biyya lafaatti kan mijatu eenyu yoo jettanii warra dhugu, warra sirbu, warra hatu, warra malaammaltummaa hojjetu, warra nama ajjeesu, warra nama irratti ka'u isaaniif bira. Maaliif wanti gara tokko ta'e waliin dhiibu maalan jedhe wanti gara tokko ta'e waliin dhiibu wanti gara ta'e garuu wal dhiiba. Biyya lafaa keessatti yoo argitan naannoo jiraattanitti yoo argitan namoonni biyya lafaatti hidhata qabanii sirriitti mijate ni argitu. Mijachuun isaa garuu yeroo xinnoodhaaf. Macaafni qulqulluu ennaa dubbatu jalloonni yoo mijateefis yeroo xiqqoon booda deebi'ee gaafa barbaadu hin jiranii jedhamu. Maaliif yoo jettan jalloonni akka margaatti darbuudhaaf jiru. Eenyu na dhagaye? Eenyu sirriitti inni dhagaama sagalee koo? Eeshi Miikiyaas boqonnaa afuritti immoo akka jira. Guyyaan sodaachisaan tokko jira. Guyyaan sodaachisaan tokko jira.
galina. Imbektan umuri kesani. Guyya wamicha kesani imbektani. Guyya gara goftan imbektani. Bari nu kesa jiru kun wajira mootummaatti sabaguute. Waldaa kiristaanaatti sabaguute. Biyya jiraannu keessatti sabaguute. Hidhata lafaa ta'uu miti inni guddaan. Inni nu keessa jiru dhugaadha. Erga keessa ol kaasan inni nu keessa jiru dhugaadha. Ingaluudha. Jalli namaa na waliin galuudha. Ameen 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 ameen. Adeegamni siraachoo isinitti himu namoonni Kiristoosiin jiraattanii sobaan gaafsin irratti walii galan baga gammadan hojjettoonni as keessa jirtan. Warri sin irratti mari'atanii jallina fidanii sin irra kaan baga gammadani. Isaan isa oolichi nuu qoode furachaa jiru. Nuti wanti hojjennu hundumtu toora qaba. Kanaaf nuti Kiristoos Yesuusiin jaalanna taanaan rakkina neemaa ba'aanni baate sana ba'aanni baate dadhabne wanti nurra jiru sun ittiin ilaalamuudhaaf. Tokko Waaqayyo qorumsa kanatti na ajjeesuudhaaf narra kaa'eetu ittiin si ajjeesuuf miti. Ittiin si balcheessuuf. Ittiin qorumsa sirra kaa'eedhaani. Ittiin si ajjeesuuf otoo hin taane. Ittiin si ilaalee. Isa boruuf si qopheeffachuuf jedhani. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Bira koo kiristaana jechuun kiristaana luugama qabudha. Yeroo akkuma warri luugamaan ajajamu isinis kan isin hooggana qabdu. Hooggana qabdu. Isin ijoollee abbaan qabne miti isin hin dhiisudha Yesuus. Yeroo olaanasiya. Isin warra abbaan qabne miti. Abbaa qabdu biyya. Mee ameen ameen. Ameen. Ani abbaa qaba jedha. Ani abbaa qaba. Dubbadha mee? Ani abbaa qaba. Dabala dubbadha. Ani abbaa qaba. Dabala dubbadhaan jedha. Ani abbaa qaba. Horii horsiisu baay'een keessan. Horiin keessan abbaa qaba moo qabu? Abbaan hin darge dhufee horii keessan uffatee deema. Harka kaasaa isinitti nama ergaa waaqayyo natti hime. Ani saba kanaaf abbaadha waan namaa irratti hin dhiisu naan jedhe Yesuus. Inta dubbadha ani abbaa qaba. Akka ijoollee abbaan qaba. Dhiisu. Deebi'ee garaa kottisin guddaa biyya lafaarra siin hambisu. Inni afaan isaatiin natti dubbatee gooftaan koo Yesuus waaqa jabaadha. Boqoo gombisee maaballee maree abdiin kootu chaappeeffameera. Chaappeeffameera. Ani waa tokko isinitti hima abbaa qabdu si. Miidhamee miidhamee. Hidduma jiraattanitti abbaa qabdu. Ittiin miidhaginaafamiin abbaa qabdeedhi. Biyyi lafaa yoo si doorsiseenii. Rakkinni yoo si doorsiseenii. Mana walli yoo baay'ateeniin. Ati abbaa qabdeedhaani. Mee walli isinii galeedha. Amiin. Abbaa qarshiidhaan sirraan jijjiiramne. Abbaa malaan maltumaan sirraan jijjiiramne. Abbaa fuulalaan sirraan jijjiiramne. Amna abbaa jabaa. Abbaa jabaa qabatu. Ameen. Kanaaf Daawit gaafa dubbatu tulluun iddoodha yoo roqame iyyuudha. Kuni jechuun tulluun buqqa'ee galaanatti yoo gale wanti isin dhageessan biyya nanaa kana caalaan maachaa haa deemu isin abbaa qabdu. Inta mana harka ol kaasa ani abbaa qaba jedha. Dabala dubbadha. Warri biyyi lafaa dhaadatee walii galee sin doorsisaa jiru abbaan keessa waaqarraa sinii dhufa. Sinii dhufa Yesuus. Sinii dhufa Yesuus. Sinii dhufa Yesuus. Macaafni qulqulluu akkan jedha amma handara lafattan isin faanaan jira. Amma yoomiin? Maal jettan? Dargaggoo baga gammaddan kan simbiraan deebine qabdu si. Kan fuula isinitti hin banne qabdu si. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Kanaaf nuti kan biyya lafaa miti. Kan biyya lafaa miti. Nuti kan maalii miti?
Ambiya famit. Nuti kamali bit. Ambiya famit. Okay. Maybe you can enter on in or see famti. In or see famti on. Mo la wanya tu biya kanat. Wanya tadi beku. No la nyate bekin jadi biya kanat. Shik erran so la nyata monya. Mereka kesan ol kasa. Bara haman biya kan irratti gadhiifame waaqayyo warra abbaata eegalutti bu'uunaan jecha. Mereka ol kasa waaqayyo natti maa jira. Hamaan dhaloota baay'ee nyaatu warra kan koo ta'anitti hin bu'u jechaa jira. Lalloo jedhaa iyyaate sin. Lallaqumaan ergaan dabarsu dhaggeeffadhaa sin. Ooraalaas si kaatee beekeedhebeesi. Ameen 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 ameen. Ella dhaggeeffadhaa. Ati buufannu badhaa. Narraan ka'uu warri jettan miilana keessaa ba'uuf jirtu. Warri lolamaan jirre sinii dabala warri lolamaa jirtan garuu fixuuf jirtu sin. Ameen 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 ameen. Kiristaana jechuun kiristaana lolamuudha biyya lafaatti. Iddoo tokko tokko amma jalqabameera lallabni akkasii ati bakka kan waaqaa taanaan hin lolamtu hin sobusaan no hin lolamta sirriitti. Ameen ameen ameen. Warqee kan jechisiise habidda keessatti gubatee ba'eetu. Hibidda keessa darbee tumee sirreessee bareechee mormarra kaa'a. Baay'een keessa warqee gurrarratti mormarra dardarratti hatis miilana qoramtee baatee barbaadamte humna miilana mo'icha argata biyya lafaarratti. Ameen ameen ameen. Inni lammataan nuti biyya kan biyya lafaa miti kan nu jechisiisu inni tokko barmaanidha beektu biyyi lafaa nuuf diinadha. Diina kee faana walii galtee hin beektu. Hello. Biyyi lafaa naaf diinadha jedha. Biyya lafaa naaf diinadha. Mee namoonni feesbuukii fayyadamtan gooftaan sin gargaara. Istiin feesbuuk tatakkaamii isa. Warri feesbuukii fayyadamtan eeshi. Kun yeroo hundumaa waldaa kana keessa jirtan waaqayyo sin eebbisu keessummoota dhaabbachaa jiran hin gaane sin eebbisu waaqayyo. Baay'een nu godhan jiru biyya lafaa jedhan nu kadhu. Tokko. Takitti na dhagaa mee yaada keessa as godhan daqiiqaa xinnoo barsiisa. Tokko hidhata yookiin immoo hawaasummaa jedhama. Aleen jedhe. Itti himi hawaasummaan jedhami. Karaa nagaan taane baanaan jedhami. Miidhama qaba jedhani. Itti masiritti miidhama qaba jedhani. Mee waan tokkoon sirriitti hima qorontoon isa duraa 5:30 hin gowwoominaa. Hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa. Hiriyaan akkamii? Dubbataame. Amala akkamii mancaasa? Mee waan tokkoon meeshaan nama maqaa Yesuus hin meenuun jedhe. Inni agaama sagaleen koo akkamii? Eedha.